jirtu hordoftoota chaanaala kiyyaa akkasumas maatiiwwan kiyyaa nagaa keessaniin galata rabbii nagaa kiyyaa arra viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufee tanan jira karaa keessaalee karaa imoo namni nagaafatin jira innis maalidha haala kamiinii viidiyoo keerra subscribe ishii jettu kana teechifachuu dandeessee haala kamiinidha naan jedhan nagaafatanii jiru innaa isarratti viidiyoo sirrii hojjechuu barbaade jechuudha warreen hin beekne yookiin immoo warra illee akkanatti teechifachuu barbaadaniif ni fayyada jechuudha viidiyoon kun argitaniitu yoo ta'e warri chaanaal isaanii gurguddaa ta'e warri view baay'ee qaban subscribe baay'ee qaban teechifataniiti ni jiru viidiyoo isaanirra nutis warri haaraa taane maaliif hin teechifannee viidiyoon keenya chaanaalli keenya akka nuuf guddatu namoonni subscribe akka nuuf godhanii maaliif hin teechifannee kan jedhudha faayidaa isaa namni viidiyoo keenya laalu haala salphaa ta'een odoo nuti subscribe nuuf godha jennee odoon kadhannee subscribe ishii jettu kana laalanii subscribe nuuf gochuu ni yaadatu jechuudha viidiyoo keenya laalatii akka subscribe nuuf godhan ni yaadachiisna jechuudha haala kanaan kanaafiyyuu isinillee odoo itti fayyadamtanii baay'ee ariifidha warri na gaafattan immoo viidiyoo kana laalaa isiniin jedha gara viidiyoo keenyatti walumaan yaadeemu እሺ dursinee biksilaaf jala gallaa achi jalatti jechuudha kan qopheeffannu viidiyoo keenya irratti teechifachuu barbaanne sana as biksilaaf jalatti kan teechifannu hojjetannu jechuudha sababni isaas piikchariin achirratti teechisnu suni giddeetaan 120 ta'uu qaba akka achirratti nu seenutti 120 kan ta'e wayin immoo iskeerii kan ta'e jechuudha na azalatti odoo qopheeffannee baay'ee ariifidha jechuudha walumaan yaalaallu akkaataa isaa እሺ ግሮሊ ጀራ ጋሌት አን ፒክቸሪ ከነረተ ነው ጀደ ስንተርክ ሲሳራፍ ሲን ከንበር ባደን ድረት ጎቹኒ ደንደሱ ፕሮፋይል ኬሰን ታውኒ ደንዳ መቃ ቻናል ኬሳንለ ታውኒ ደንዳ ከንበር ባደን ጀቹዳ እሺ አለከናን አዘለሙ ሰብስክራይብ ሽጅቱ እትደበለ ኒጉናቹ ስክሪኒ ከና እሺ ሰብስክራይብ ጀነት ብሪፈና اوكي ارجن وقفتي بورا زلتنا سايزي سغدسنا እሺ አለ ካናል እርገቴችስኔ ወደ ከለሪ ሳለኒ አንበርባኔ ረጎደቹኒ ደንደኛ አሲቲን ጅራዋን ዴፍ ከስረት ሙለቶ ዶታ ያሪፍ ቪዲዮ ኬኛ ረቲ ናምን ጊዜ ላሉ akka sirriitti mul'atu jechuudha. Inshi kan odoo taariifidha sirriitti mul'ata dheen yaada haala kanaan erga qopheeffannee booda seef godhan. Ishi amma seefinuu ta'eera iski giroolii jara gallee ilaalla akka seefinuu ta'e kinoo seefinuu ta'eera ishi hamma haala kamiin akka viidiyoo keenya irratti nu taasisuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla kiroomii keessa galla search boota jedhu kanarratti www.youtube.com jennee seenna haala kana erga nu dhufee booda gara deeskitoopitti jijjiirranna እሺ አማ ገረ ዴስክቶፕ ቲን ይጅራሜራ ፕሮፋይል ከኝ ጀለገለት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ኬሰሴን እሺ ሀለ ካና ነርገን ወልፌ ቦዳ ኢሳን ከነ ኬሰ ሰነዝረን ከነ ኬሳ ካስተማይዜሽን ይሽየቱ ከነ ጀለሴን ነው ሰከነ የለ ካስተማይዜሽን ሽቱ kana erga seenne booda haala kanaan nu dhufa haala kanaan erga nu dhufee booda branding shiitu kana jala ni seenna jechuudha iddoo kanatti boota profaayilii chaanaalii keenyatti jiru dandeenyudha ishaarraaf garuu nuti iddoo kanadha jechuudhaan ilaallu iski isan durarra godhe remove irra godhe tanan akka haaratti isinitti argisiisa jechuudha upload goona kan iddoo kana teechisna upload kan jedhu kana click goona se tokkicha እሺ ሰድሮ ቆጴስነ ሰና እረቲ ፖስት ጎናችሁ
Haala kanaan erga dhufee booda argitanii amma iskiriin isaa iskuweeridha. Karaa hundaanuu walqixa jechuudha. Daan jennaan. Amma iddoo kanatti dhufee naa taa'eera. Isa booda haala kanaan erga nu taa'e booda inter viidiyoo ishee jettu kanarratti goona. Argitanii gurraachessina. Inter viidiyoo ishee jettu kanarratti erga gurraachessinee booda as dhufneet gara olii publishaan jedhu kanarratti puush goona jechuudha akka seefinuu ta'u. Amma seefinuu ta'eera yoo seefisiin ta'eera gara gadi kanatti amma gara chaanaalii keenyaa dhanneet irratti seefinuu ta'e moo hin taane kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Viidiyoo kan biraarratti kun waan kan biraarratti yoo ilaalle kana duraan banee ture waan ta'eef kan olaala irratti naa jijjiirame dura footoo kiyyaa fi sabiskiraayib kan jedhu ture. Amma simpoolii yuutuubii fi sabiskiraayib kan jedhu irratti naa jijjiirameera jechuudha. Seefnaa ta'e jechuudha. Viidiyoo kiyya majammaraa irra kaasee hanga dhumaatti namni ilaalu ishii sabiskiraayib jettu kana asirratti ni ilaaluu ni danda'a jechuudha. Isa booda yaadateet sabiskiraayib naaf gochuu danda'a jechuudha. Odoo namni hin kadhanne yoo nama sabiskiraayib naaf gochuu barbaade ta'e haala kanaan asirratti sabiskiraayib ishii jettu kana ilaalee sabiskiraayibii naaf gochuu danda'a jechuudha. Viidiyoo kiyya yookiin immoo chaanaala kiyya. Na haala kanaan irratti seefii godhachuu ni dandeessu. Warri chaanaal isaanii gurguddaa ta'anii haala kana irratti hojjechiifatanii ni jiru. Nuti immoo ganaa haaraadha. Ani ergan bane ganaa ji'a tokko iyyuudha. Na warra akka kiyyaa haara taatan haala kanaan irratti seefii godhadhaa. Akkasiin gargaaru akka nama baay'ee argattanii osoo hin kadhanne namoonni viidiyoo keessan laalatti yoo jiranii sabiskiraayib akkasiniif godhuu qaban ni yaadatu jechuudha. Haala kanaan yaadachiifachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik naaf godhaa. Hiriyoota keessan immoo ni fayyadattanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi waan barbaadan nagaafadhaa isinii deebisuu nan danda'a haala kanaanii. Har'aaf galatoomaa waan hin beeku sheer godha isinii gochuu nan barbaada jechuudha. Batalee ijoollee mana madaabii keessa jirtan viidiyoo hojjechuudhaaf baay'ee rakkisaadha nan beeka. Nama viidiyoo kana hojjechuudhaaf yeroo baay'ee addaan kuteen yeroo baay'ee sagaleen ijoollee odoo itti na jalaa seenuu isaan odoo na waamanii yeroo meeqa irraa balleessan irratti deebi'een jechuudha viidiyoo kanaan hin qopheessu. Innaa isin akka jajjabaattan nan barbaada. Waan hin danda'u sheer isiniifan godhaa. Waan na hordoftaniif galatooma. Viidiyoo kana gisee ilaaltan laayik godhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnu nagannaa turaa isiniin jedha. Ciao.